gurbaa dardaraa takkaatii tottare. Gurbaan kun haala amala gaarii qabaachuu ture. Haadhaa fi abbaa isaatillee ni kabaja ture. Akkasumattillee warri gandaa hedduu jaalataan ture gurbaa san. Gurbaan kun intala ollaa isaanii jaalachuu ture. Jaalala isiif qabullee nam takkallee hin beeksisne ture. Gurbaan kun yeroo san high school barachuu ture. Yeroo qaraatii isaa fixee dalagaa qabatillee intala tana ni fuudha je'ee yaadu ture. Akkasumatti gurbaan kun kutaa 12 fixe. Abxii bareedduudhaanillee kutaa 12 fixe gurbaan kun. Karaa yuunivarsiitiitillee hin deemne gurbaan kun. Sababni nuu intala tana fuudhuu barbaade ture. Akkasitti akka kutaa 12 fixe booda dalagaa eegalee karaa ollaa isaanii manguddoo ergate. Yeroo manguddoo ergatullee ollaan isaanii hedduu gammadan. Sababni nuu mucaan kun haala bareedarraa fi amala gaarii waan qabaachuu ture. Garuu warri intalaa gammadaniis intaltii hin gammanne ture. Sababni nuu intaltitu waan hedduu bareedduu turteef ana gurbaatu jaaraatiitu na fuudhe jettee yaadu turte. Garuu jecha warra khiyyaa hin faalleessu jettee gurbaa kana ni heerumteen. Akkasitti gurbaan kun intala tana fuudhe. Akkasumatti gurbaan kun intala tanarraa ijoollee 3 dhale. Intala dhalaa takkaa fi ijoollee dhiiraa 2. Sani haaluma kanaan osoo jiranii xiqqishu jiruun itti jabaatte. Akkasitti innillee dalagaa duraan dalagu san dhaabee dalagaa biraa laallachuu eegale. Osoo rakkoo tana keessa jiruu jaartillee mana keessatti rakkoo itti taate. Ta'aa fi deemiisa akka wallaaluu isa goote hogguu itti hiraaraa. Anaa fi ijoollee tiyya jiruu akkamiin jiraachisu jirta. Jiruu akkanaan jiraachisuuf hin hafuute. Jiruu akkanaas yoo wajjin hin jiraadhuutii na hiike jetteen. Isiin akka yaada isiitti silaa gurbaan kun isii hiikeenii eegas booda gurbaan tujjarri biraa isii fuudheenii hedduu gammaddi ture. Gurbaan keenya miskiinni kunilleen yeroo hiraa risii dadhabe ifirraa intala tana hiikeenii warra isaanii biraa akka teessu godheen. Silaa gurbaan kunilleen jarjaruu hin qabu ture garuu maal isiniif fakkaatamee yaada keessan komantii jalatti na barreessa. Akkasitti gurbaan kun biyya inni keessa jiraatu sanitti gizee jiruun itti jabaatte gama biyya biraa ifirraa deeme. Sani hoggaa biyya san deeme rakkoon seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumattillee seenaan babbareeduun akkanaa akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godha.